Arri sadaasa digdamii afurii bara 2017 bakka adda addaa teessanii kan hordofaa jirtan akka mul'atan daawwattootaa fi hordoftoota GMN zaatii oduuti oduu galgala kanaa isinitti himna. Oduu galgala kanaa isinitti himuun kan isin wajjin turu ani Lammii Sireeti. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaadhaa muddee booda maamiltoonni herreega baankii banuudhaaf waraqaa eenyummaa dijitaalaayizeeshinii gaafachuun dirqamaa jedhame. Muddee 23 bara 2017 irraa kaasee namni tokko herreega baankii banachuudhaaf waraqaa eenyummaa dijitaalaa qabaachuun dirqama ta'uu hooggantuun itti aantuu baankii biyyaalessaa Itoophiyaa aadde Maartaa Hayilamaariyaam himteetii jirti. Itoophiyaa keessatti hanga ammaatti waraqaa dijitaalaayizeeshinii argachuudhaaf namoonni miiliyoona 10 kan galmaan hoggaa ta'u baatii muddee seenaa jirtu tana booda dirqama ta'uu tan himtu aadde Hannaan waggaa 2 booda immoo tajaajila baankii kamuu argachuudhaaf waraqaa eenyummaa dijitaalaayizeeshinii kana maamiltoonni qabaachuus ibsiteetii jirti. Magaalaa Hawaasaatti namoonni bobaa seeraan alaa daldalaa turan to'annaa seeraa jala ooluu koomishiniin yakkaa fi to'annoo magaalaa Hawaasaadhaa beeksiseetii jira. Naannoo Sidaamaa magaalaa Hawaasaatti namoonni seeraan alaa qaruuraa pilaastikaa bobaa gurguraa turan 32 fi hojjettoonni biiroo daldalaa fi indaastirii 2 buufanni gurgurtaa bobaa erga cufameen booda gurgurtaa seeraan alaa akka waan seera ta'ee fakkeessanii tumsaa turan to'atamuu koomishiniin to'annaa yakkaa magaalaa Hawaasaadhaa beeksiseetii jira. Guyyaan ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa 19ffaan magaalaa Shaggar galma bulchiinsa magaalaa Shaggaritti kabajameetii oole. Guyyaan ayyaana sabaa fi sablammootaa uummattoota Itoophiyaa marsaa 19ffaan mata duree waliigalteen biyyaalessaa tokkummaa sabdaneessaatiif ja'uun mooraa waajjira muummee Shaggar galma maallaqaatti hirmaattota kutaalee magaalaa Shaggar garaagaraatiin akkasumas bakka hooggantoonni magaalaa Shaggarii fi abbootiin gadaa argamanitti kabajameetii jira. Sirni kabaja ayyaana kanaa eebba abbootii gadaatiin saaqamuun sagantaalee garaagaraatiin dabalamu yoo kabajamu kabaja ayyaana kanaa sababeeffachuudhaan bittaan boondii hidha haaromsaa guddicha Itoophiyaa tumsuus gaggeeffameetii jira. Ayyaanni dishtaaginaa kabajamuudhaaf qophiin xumuramuutu ibsame. Ayyaanni jijjiirraa bara haarawaa kan saba Arrii ayyaanni dishtaaginaa jedhamu kabajamuudhaaf qophiin barbaachisaan hundi xumuramu naannoo kibbaatti bulchiinsa godina Arrii beeksiseetii jira. Ayyaanni kun mata duree nagaa waloomaa fi misooma jedhuun magaalaa Jinkaatti haala duudhaa isaa eeguun sabaa fi sablammoota birootii wajjin kan kabajamu ta'uu bulchaan godina Arrii obbo Abrahaam Attaa ibsa miidiyaaleef kanneen beeksiseetii jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota GMN oduun galgalaa kanaaf qabannee GMN irraa isinitti himaa turre kan hanga ammaatti hordofaa turtanii qophiilee GMN biroo itti fufuu turtii gaarii.